dhukkuboota bowwoo gosoota 14 san bakka bakkatti kutaa kutaatti paartiitti hirree hanga tokko laallee jirra. Ka wallaalle nu hoffolchaa waan immoo sirrii dubbanne immoo keessatti fayyadama isiniin jedha. Asumaanuu ergaa kana akka namoota hedduu bira ga'uuf ni dabarsitu jechuudha. Tokkoffaa dhukkubbii qorraa, dhukkubbii bowwoo qorraa wajjin wal qabatu. Lammaffaa kan hanqina dhiigaa wajjin wal qabatu. Sadaffaa kan budaa wajjin wal qabatu. Arfaffaa kan jinnii wajjin wal qabatu. Shanaffaa kan coggaarraa wajjin wal qabatu. Jahaffaan kan aarii gara maleetti wal qabatu. Torbaffaan kan yaada baay'isuu, yaada humna ol baay'isuudhaan kan wal qabatu. Saddeetaffaan kan dhiibbaa dhiigaa wajjin wal qabatu. Salgaffaan kan oo'a gara malee barahaa gubaa akka maleetti wal qabatu kan achirraa ka'u. Kurnaffaan kan dhukkuba tiruutii wal qabatu. 11ffaan kan kintaarotii wal qabatu. 12ffaan kan hirriba dhabuun wal qabatu. 13ffaan kan beela hamaadhaan wal qabatu. 14ffaan kan fedhii qunnamtii saalaatiin wal qabatu. Kun sababoota dhukkuba bowwoo namatti kaasan keessaa muraasa sanii olis ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf hawaasa keenya waan hedduu narraa hubattan jedhee yaada. Eega sababoota argitanillee ammas bakka